نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وقال إبا سقلي في شنتما الدنيا ركن تائي ملك الموت نتلفه يا نبي الله نوح كيف ترى الدنيا دنيا كان مي أكمت إلالتا جنان دنيا كان أكنت إلالو جدين akka nama ulaa tokkoon seenee ulaa tokkoon mana tokko ulaa tokkoon seenee ulaa tokkoon bahuuti jedhe. Subhaanallah. Duniyaan mahmaa xaalat amaduha. Hanga fedhe dheerinni siidhaa yoo dheerate guyyaa tokko irraa deemuun kee hinuman oola. Kanaaf jecha Rabbiin maal jedhee waltanzur nafsun maa qaddamat lighad. Lubbuun tokko bakka bor deemuu deemtu saniif waan silaa boriif qopheeffatte sana halaaltu jedhe. Meeqaaf meeqa keenyatu addunyaa kanaaf halaakamuu jira. Sababa addunyaatii hirriba dhabuu jira. Sababa addunyaatii jecha obboleessaa wal dhabuu jira. Sababa addunyaatii jecha wal ajjeesuu jira. Akhiraadhaafoo hangam hirriira barabde. Akhiraadhaafoo hangam imilmaan keessirraa yaa'e. Akhiraadhaaf jecha Rabbiif jecha hangam nama diin Islaamaa irraa garagale jibbite. Maaliif jenna Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam الحب في الله والبغض في الله من الإيمان جدًا. ربي بجتة والجالة ربي بجتة والجبون من الإيمان إيمان الراهي جدًا. الرمال بجتة والجالة جر. عبد الله بن عباس كجد ولقد كانت عاهة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. لقد تاتي جرتي Irrabaay'een obbolummaa jaalala ilma namaadha amrii duniyaa irratti taatee jirti. Obboleessi kiyya tokko yookaan saamni kiyya tokko yoonni waa'ee addunyaa wahii irratti waliif galla wal jaallanna. Laakiin immoo yoonni ka'ee salaata dhiise, yoonni ka'ee maasiyaa hojjete, yoonni ka'ee rabbitti kan dilaahu ta'e, shari'aa seera shari'aa kan cabsu ta'e aarootti jira. Ati yoo aaruu jirta mii bakka kana wafattish nafsak lubbuu kee kana fattashime ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا akkas jedhan osoonii fi nama tokko nama fattantu tokko illee fattaste isa biratti waan zigaal wahii amrii guddaa wahii biratti argita jedhan. Haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu. Yaa ummata Muhammad lubbuu keessan qoradhaa osoo hin qorataminiin duratti. Duniyaa keessatti akka nama imaltuu deemuu ta'i jedhan yookaan hoo akka nama karaa dabraaru wahii waan addunyaa irratti ittiin jiraattu wahii ofii jiraattee mana keetiin jiraattee ilmaan kee jiraachiftee waan ittiin deemtu jiraachifnaan isa kaan sanarraa hafe immoo akiraa keetiif qophaahi jedhan. Akkasii bar akiraaf qophaahuun baratuutti haajoma. Akiraaf qophaahuun qixa sirriitti beekuu haajoma. Namoota meeqa sababa addunyaatiif jecha waggaa meeqa ala baanee jiraachuu jira. Laakiin immoo barnoota diiniif jecha sa'aa tokkittii namni obsu nama muraasa. Minal mi'ati waahid harka dhibba keessaa tokkittii ta'a. Namni amantaa Islaamaa diin Islaamaan bara dheedhee cinqamu jiru. Yaa nama ilmii Rabbii barachuu jirtu. Rabbiin qoma kee ilmiin si haa guutu. Rabbiin qoma kee fahmiidhaan si haa guutu. Beekumsa akka dhuma hin qabne beekumsa barakaa Rabbi si haa kennu anaa fi sillee jabaadhu. Namni lazzaa xiqqishoo tokko ilmii Rabbiitiif namni hin dhandhamne jedhan Imaamu Shaafi'i. Lazzaa xinneenyaa yeroo gabaabduudhaaf ilmiidhaaf jecha namni hin dhandhamne jedhan. Lazzaa xinneenyaa jireenya isaa guutuu jiraata jedhan. Hangiti silaa itti laffaatee baradhu hanga muraasa. Laakiin hangiti jiraattu waggaa dheeraadha. Yoo ilmi hin qabaanne beekumsa hin qabaanne
jireenyi kee diigamaadha. Jireenyi kee jireenya masrata hin qabne. Jireenyi ilmi namaa addunyaa irratti eega gad dhufe ibaadaadhaaf uumamne duraanoo maal irratti gad dhaabbata? Shari'aa islaamaa irratti gad dhaabbata. Jireenyi namaa maal irratti gad dhaabbata? Tawhiida irratti gad dhaabbata. Yoo tawhiida qabaatte hiikkaa jireenyaa beekta. Yoo tawhiida qabaatte maalummaa addunyaa irratti uumamtee beekta. Yoo tawhiida qabaatte eessaan dhufee fi eessan deemuu deema? Maaliinan deemuu deema? Maalittiin deemuu deema? Kana beeka. Si galee namni tawhiida qabu, aqiidaa qabu, beekumsa islaamaa fahamii qabu maal yaada? Eessaan dhufee tokko, eessan dhufee lama, eessattiin deemuu deemaa sadii, maaliinan deemuu deemaa afur, maalittiin deemuu deemaa shan. Waa shanan kana beekuun dirqama. Yoo waa shanan kana beekte hiikkaan haqiiqaa waa shanan kanaa yoo sii galee dhugumaati gameessa namaati. Kanaafuu ilmii baradhu, aakiraadhaaf qophaa'i. Addunyaan sin dagin, heddumminni namaa sin dagin. Jama'aa jechuun man kaana ala alhaqi walaw kunta wahdak, nama haqa irratti ta'e osuma haqa qophaa keellee taate jedhe Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardaah. Ofii himuu qofaa miti anaa fi kasitti himu kanaaf ati ka dhaggeeffattullee warra addunyaa kana irratti bu'aa guddaa buufatee aakiraadhaaf deemu rabbi nu haa taasisu. Mee waan diin islaamaadhaatiif bu'aa qabu, waan boriif seenaanuu ta'u baay'inni keenya yuutuubaraa hojjeta jira. Laakiin immoo waa'ee diiniitiif namni hojjechuu jiru mee si gala? Hara Dr. Abiy akkana jedhe Israa'el akkana kun akkasii fuunee waan oduu ijoo fuunee yuutuubiidhaan guddifan. Seenaa sahaabota guyyaa tokko seenaa Abuubakriitii yuutuubii guddifadhume, seenaa Umarii yuutuubii guddifadhu, seenaa Aayishaatii yuutuubii guddifadhume. Bu'aa sii qabaa bar hanguma namni faayidaa sana dhagahuun mindaa kee akkaawuntii akhiraa keetii keessatti si galmeeffama. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.